Jira jirtu hordoftoota keenya warroonni chaanala kanaaf haarawaa taatan subscribe godhuun maatii kennataa isiniin jenna. Oromoo Arsii biratti geegoon maal akka ta'e beektu kana gurra isin buusa. Oromoon guyyaa fuudhaaf heerumaa intala qofa waliin kennu geegawoo namaa fooya. Geegawoon qabeenya loonii intala heerumtuuf fooyan akka ta'e beektu. Oromoo Arsii biratti shamarreen yoo heerumtu qabeenya looniitu kennamaaf. Loon shamarri gaafa heerumtu argattu kunniin firaa fiixaa irraa fooyamoo yookiin kennama. Loowwan warri intala heerumsiisu kennu gosa hedduu ta'uudha kan inni malu. Yoo intala maatii ofii biratti jaalalaaf kabaja guddaa qabdu taate sa'a durrobaa, goromsa silgaa, dhaltii waatii waliin raaddaniif jiboolee ol keessa makanii kennuuf jechuudha. Abbaan yoo barbaade fardoo itti dabalee fo'uu danda'a yookiin kennuufi danda'a. Kennaan geegawoo kun gaafa fuudhaa heerumaa qofa kennama jechuudha. Guyyaa fuudhaa heerumaa hamoommanni qe'ee warra idaayyaatti heerumtu deemuuf qe'ee gurbaatti damboobata. Damboobachuun milkii gaarii hamiluu jechuudha. Imalaaf gala irratti akka wanti gaariin isaan qunnamtu hawwuudha. Yoo damboobatu waan jedhu qabachuudha. Damboo balliyyoo dambooba warra soddee geegawoon anaa hortee geegay waatii qaba ganyaan ilmayyoo qabaa jedhanii hormaata loonii keessa damboobatu jechuudha. Erga qe'ee idaayyaa gahanii dhaaba dhaabanii afaan sirna cidhaate jechuudha. Dhaaba dhaaban jechuun garee gareen taa'anii aannan guutuu foon dibinnaa daadhii booka waa ba'an dhuganii weeddisu. Weedduun kun akka dafanii isaan galchan kadhachuudha. Akkas jedhu abbaa jarjaraana galchee aduun galgalaa'ee jedhaniiti yaala kanaan kan isaan weeddisan jechuudha. Abbaan ka jedhaniin jechuudha nama intala heerumsiisu. Idaayyittiin daraboo ofii waliin baybahee baafate. Baybayeen faaruu shamarran dubartoonni guyyaa heeruma wal jalaa qabanii faarsanidha. Faaruu kana keessatti jaalala waliif qaban muuxannoo walirraa argatan sodaa gidee yookiin rakkoo mana gurbaa itti heerumanii san irraa qaban faa ibsatu jechuudha. Baybayee kanaan san qofaa miti. Abbaan idaayyaa heerumtuu akka loon sanyii gaarii kennuuf dhaammatu. Abbaa qofa osoo hin taane abbeeraa yookiin obboleessa abbaa eessumaaf akaakayyuun geegawoo kennuu danda'a jechuudha. Idaayyaan yeroo baay'ee baybayeedhaan akka geegawoon isiif kennamu gaafattu waan jettu qabdi. Yoo gurraa na hin fooyine du'ellee naa hin booyin jechuun sa'a qalbiin isii kajeelte gaafatti. Hamoommonnis alaa weedduudhaan jabeen qabeenya soddaa abbaa idaayyittii faarsa. San qofa osoo hin taane akka geegawoon isaaniif fooyamu ibsatu jechuudha. Hamoomonni dhumarratti egaa loon geegawoo fooyamee dallaa yookiin moonaa loonii keessatti walitti qabamaa. Akkasiin hamoomonni soddaa faarsaa gara qe'ee gurbaa fuudhee itti qajeela jechuudha. Gurbaan yoo duraan hiyyeessa ta'e gaafa sanirraa of gahaa ta'a. Sooromni mana isaa seenti. Abbaa manaa karraa abbaa mooqqaa qorii ta'a jechuudha. Oromoon akkasiin qoraa qalbiif diinagdeen wal gaachana jechuudhaan manguddoonni argaa dhageettii waan kana ni himu. Warroonni chaanala kanaaf haarawaa taatan sabskraayib godhuun maatii kennataa. Horaa bulaa deebanaa.